Welcome to Grade 9 Biology, Unit 2, Part 2. Baga nagaa akkara barnoota baayoloojii kutaa 9ffaa nagaan dhuftan. Yuunitii 2ffaa, Paartii 2ffaa wajji bara nagaarraan tana. Barnoota kanyatti seenuu duratti namoonni maatii chaanala kanaan ta'in sabiskiraayib ol gochuudhaan maatii chaanala kanaa ta'a jechuu barbaanna. Akkasumas namoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa qabdan gaa sooshaal miidiyaa keessatti sheer godhuu qabdanii akka barattoota hedduu bira ga'ee barattoonni hedduu irraa fayyadamu godhuu isin barbaachisa. Akkasumas gaa laayik gochuu kan daganneef jechuu barbaanna. Asumaan gaa haga dhumatti akkan hojii turtan isin afeerra asumaan karaa barnoota keenyaa hojii seennaa. Okay, let us start with taxonomy of living things. Waa'ee taxonomy lubbu qabeeyyiitii kan nuti ilaallu jechuudha. Principle of classification. Akkaataa pirinsipilootaa jechuudha. Pirinsipilota gartee classification yookaan ramadiif kan irraa jalqabna. Okay. Why do biologists classify living things? Maaliif biologistoonni lubbu qabeeyyii ramadanii jedhu? Organizing items not only makes them easier to find but can also make organizing item not only makes them easier to find. Wantoota garaagaraa organize yookaan immoo qindeessuun sirriitti argachuu yookaan immoo salphatti akka yeroo barbaadan namaaf mul'atu qofaaf miti jedhu. But can also make them easier to understand. Sirri salphatti nama argamu qofa osoo hin taane maal godhuuf nu fayyada jedhu salphatti adda baafachuu nu barbaada jedhu wantoota garaagaraa ramaduun qindeessuun walitti guuranii tartiiba qabsiisuun sirriitti dafanii yookaan immoo salphatti arguu qofa osoo hin taane argachuu qofa osoo hin taane salphatti adda baafachuudhaaf nu fayyadaa jedhu. One tools of biology used to organize and understand living organisms is classification. Toolsiileen yookaan meeshaalee yookaan tooftaaleen baayolojistoonni damee baayolojiidhaa kan baayolojistoonni wantoota garaagaraa ittiin qindeessanii akka lubbu qabeeyyii ittiin itti baafatan maal jama jee classification yookaan ramaddii jama jee. Ramaddiin gaa akkuma beekamu tooftaalee yookaan immoo yaadrimeewwan sirna qindeessuudhaa sirna ramaddii kan baayolojistoonni jechuun saayintistoota damee baayolojiiti kun itti qindeessan jechuudha. Kanaafuu gaa classification kun ramaddii jamtee jechuudha. Classification is the process of grouping. Classification is the process of grouping based on their similarities. Ramaddii jechuun gaa classification jechuun yookaan ramaddii jechuun adeemsa lubbu qabeeyyii ittiin garee isaaniitiin ramannu kan ittiin ramannee yookaan garaagara qoodnu jechuudha. Keessattuu maalirratti hundoonee wal fakkeenya isaan irratti hundoonee based on their similarity wal fakkeenya lubbu qabeeyyii irratti hundoonee tooftaan ittiin bineensota garaagaraa yookaan biqiloota garaagaraa yookaan immoo maayikirooorgaanizimoota garaagaraa ittiin lafa keenyee qindeessinee keenyu maal jama ramaddii jama jechuudha. Adeemsa wantoota garaagaraa akkaataa wal fakkeenya isaaniitiin walitti fidnee ittiin qoqqoodnu sun maal jama ramaddii jama jechuudha. The science of naming and also identifying and classifying organisms is known as taxonomy. Saayinsiin lubbu qabeeyyii maqaa moggaasu akkasumas kan adda baasu identify kan godhu akkasumas kan
ramadu maal jama taxonomy jama jechuudha. Damee biology kan waa'ee classification qoratu jechuudha taxonomy. So scientists who study taxonomy are called taxonomists. Saayintistoonni waa'ee taxonomy qoratan taxonomistii jedhamu jechuudha. Saayintistoonni waa'ee taxonomy qoratu taxonomistoota jedhamu jechuudha. So biologists classify living organism into different categories most by judging the degree of their apparent similarities and differences. So biologistoonni saayintistoonni biolojiidha. Gartee karaa ramaddii waan classification kanaan jechuudha. Wantoota garaagaraa kategorii isaanii jalatti yookaan immoo caasaa isaanii jalatti yookaan kilaasii isaaniitti kan ramadan maaliif hundaa'aniitiin wal fakkeenyaa fi garaagarummaa qaama bineensotaa keessattii fi alatti argamu irratti hundaa'anii jechuudha. So akkaataa walitti dhufeenya yookaan wal fakkeenya lubbu qabeeyyii yookaan garaagarummaa caasaa gubbaa fi keessa bineensotaa kanatti hundaa'anii kan biologistoonni lubbu qabeeyyii ramadan jechuudha. These include the external and internal structure of organism as well as where the organisms live. Kanneen armaan gadi hundaa kan hammatu jira. Akkaataa walitti dhufeenya fi garaagarummaa qaama lubbu qabeeyyii irratti kan hammatu kanneen akka external caasaa qaama alaa jechuudha. And also internal structure caasaalee keessa qaama bineensotaa irratti hundaa'an jechuudha. Karaa external kanaan morphologyidha. Morphological figure jennaan. Karaa internal kanaan immoo anatomical figure jennaan jechuudha. So karaa anatomiitii fi karaa morphology irratti hundaa'an jechuudha. Caasaa keessa bineensotaatii fi caasaa ala bineensotaa irratti hundaa'u isaaniiti. Akkasumas bakka orgaanizimiin jiraatu irratti hundaa'an jechuudha. Where the organisms live bakka orgaanizimoonni jiraatu irratti hundaa'anii kan ramadan ta'uu isaaniiti jechuudha. Okay. Taxonomists also consider the genetic makeup of organisms to reveal their evolutionary relationship. So biologistoonni yookaan immoo saayintistoonni damee taxonomiidha kan taxonomistoonni kun kan irratti xiyyeeffatan akkasumas maali genetic makeup akkaataa caasaa qaama isaanii keessatti jiinii isaanii yookaan genetic makeup yookaan genetic materiaaliin wal fakkaachuu fi garaagarummaa ta'uu dhabuu irratti kan hundaa'anii waa ramadan jechuudha. Kun immoo kan gargaaru evolutionary relationship yookaan immoo walitti dhufeenya argamu kan bakka duraan irraa argaman jechuudha. Evolutionary relationship jechuun walitti dhufeenya damee hundee isaanii jechuudha. Walitti dhufeenya hundee orgaanizimoota kan murteessu jechuudha. Evolutionary relationship jechuudha. So kan hunda kan akkuma ta'udha. The assumption is that the greater the degree of the physical similarity between them, the closer their biological relationship is. Kun maal seete akkuma walitti dhufeenyi fiizikaalii gartee fiizikaalii similaaritii yookaan immoo wal fakkaachuun bineensota dabalaa deemuu jechuudha. Wal fakkaachuun bineensota dabalaa deemuu akkasumas the closer their biological relationship karaa biological relationship fi karaa genetic makeup isaaniitiin jechuudha. Walitti dhufeenyi isaanii walitti dhufaa deemuu jechuudha. So kana jechuun karaa evolutionary relationship jechuudha. Orgaanizimiin tokko yoo caasaa gubbaa isaatiin walitti dhufaa yookaan akka malee wal fakkaachaa dhufe akkasumas caasaa keessa isaatiin akka malee wal fakkaachaa dhufu taate akkasumas caasaa genetic makeup isaatiin akka malee wal fakkaachaa wal fakkeenyi bineensanii ol ka'aate yoo dabalaa deemu jechuudha. Biological relationship isaatillee walitti dhufaa deemaa jechuudha. So sanyii takka yookaan immoo dhiiga takka waliin qabaachuudha jechuudha orgaanizimiin kuni haala kana jechuudha. So they try to identify and classify organisms based on number of features.
akkaataan isaan itti lubbu qabeeyyii ramadan fiicharii yookaan immoo caasaalee garaagaraa kan qaama isaanii gubbatti argaman kanneen akka morfoloojikaal fiicharii caasaa haala bineensotaa akkasumas kan akka fiiziyooloojikaal fiichar caasaa keessa isaanii kan akkaataa dalagaa garaagaraa qaamni isaanii dalagaa akkam fiiziyooloojikaal fiicharii jira keessatti yookaan immoo akkaataa caasaa qaamaa dalagaalee caasaa qaamaa jechuudha. Kana keessatti hundaa'anii wanni ta'uu isaanii akkasumas maal seetee moolekuulaar level jechuudha. Moolekuulaar levelii keessatti jechuudha. Akkaataa gatii DNA fi moolekuulii garaagaraa kan qaama isaanii keessatti argamu jechuudha. Kan irratti hundaa'anii jechuudha. Kan hundaa'anii akkasumas behavioral amaloota bineensotaa kan irratti hundaa'aniiti wanni godhan jechuudha. So okay. Maal itti fufna? Maal durii biraatti fufna? Taxonomic hierarchy in biological classification keenya kana itti fufuun ta'uu isaa keenya jechuudha. So akkaataa caaseffamuu yookaan immoo hierarchy biological classification keessatti gaggeeffamtu kana kan wajji ilaaluu jechuudha. Portion kana kan waan moodula kan jalatti jechuudha. So taxonomic hierarchy jechuun egaa waan baqqaana qabatu waan xiqqaarraa gara guddaa caaseffamuu yookaan tartiiba xiqqaarraa gara guddaa jechuudha. Waan guddaarraa gara xiqqaa hierarchy jennaan wantoota akkasiisan wanta xiqqaarraa gara guddaatti ol deemu tartiiba xiqqaarraa gara guddaatti ol deemu yookaan guddaarraa gara xiqqaatti ol deemu taxonomic hierarchy yookaan immoo taxonomic category jennee yaamna jechuudha. Biological classification keessatti jechuudha. Okay. Thousands of years ago bara kuma dura jechuudha. Baroota kuma dura the Greek professoriin biyya Giriikii Aristotle kungaa developed the first widely accepted biological classification dha. Yeroo jalqabaaf biological classification kana kan yeroo jalqabaatti fudhatamee addunyaa irratti fudhatama guddaa argate kan saayintistii hojjete jalqabaaf jechuudha. Yeroo duraatiif jechuudha. So he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. Maal fayyadame kan salphumatti morphological characters fayyadame biqiloota irratti keessattuu biqiloota kana tirii jedhe ramadee biqiloota ammaan gurguddaa ta'an karaa tiriitti ramadee biqiloota xiqqoo wayyaa ta'an karaa shrubsitti kan gartee biqiloota tirii hin geenye yookaan mukkeen hin geenye kan mukkeen gadi shrubs yoo jedhu biqiloota baay'ee xixiqqaa akka margaa kana jechuudha xixiqqaa kana herbs jedhe moggaasee jechuudha. Baqqaan asitiin kanatti hiree biqiloota akkaataa morfoloojikaalii isaan akkaataa caasaa isaan argaman caasaa gubbaa isaan irra argaman irratti hundaa'e nama saayintistii yeroo duraatiif bifa kanaan kilaasifikeeshinii biyoolojii keessatti kan lafa kaa'e jechuudha Aristotle. He also divided animals into two groups. Bineensa kana bakka lama qofatti qoodee jechuun bineensa kana bakka lamatti qoodee garee bineensa tokko kan maal jedhu qoodee hiree bilet garee dhiiga diimaa qabdu yoo ramadu garee takka immoo garee dhiiga diimaa hin qabne jee ramadee jechuudha. Gosa bineensa ta'ee kan yeroo isa muramu yoo qaama isaa muramu dhiigi diimaan keessaa bahu garee takka jechuudha. Akka seera Aristootelitti yookaan akka ramaddii Aristootelitti bineensa gosa fedhe haa ta'u fedhu bosona haa galu fedhu bishaan keessa haa galu fedhu mana haa galu yoo gizi qaama isaa muramu dhiigni diimaan keessaa bahe garee takkatti ramade jechuudha. Gosa bineensaa kan dhiigni diimaan keessaa hin baanetu jira jechuudha. Gosa bineensaa kan dhiigni diimaan keessaa hin baane akkasumas immoo garee takkatti ramade jechuudha. So garee lamaan kanatti bineensa itti baase jechuudha. Biqiloota immoo garee sadeen kanatti itti baase jechuudha. So saayintistii yeroo jalqabaatiif sirna ramaddiidhaa kana lafa kaa'e jechuudha.
So this is mal so kana gama scientist Carolus Linnaeus jedhamu kuni saayinstii beekamaadha kan hagammattee jechuudha. Yaadrimee isaa nuti itti fayyadamaa jirru jechuudha. So Carolus Linnaeus, who is also known as a father of taxonomy, introduced a taxonomic hierarchy of classification. Carolus Linnaeus kun maal jedhamee beekama? Abbaa taxonomy jedhamee beekama. Father of taxonomy. Abbaa taxonomy jedhamee beekama. Maal lafa kaa'e? Taxonomic hierarchy lafa nuu kaa'e jechuudha. Classification yookaan sirna ramaddii keessatti taxonomic hierarchy akkaataa tarreeffama yookaan immoo ramaddii orgaanizimoota xiqqaarraa hara guddatti ittiin tarreeffamtu nama lafa nuu kaa'e jechuudha. Saayinsistii lafa nuu kaa'e jechuudha. So he was the first person to propose an orderly system for classifying organisms. Nama jalqabaaf siistama ramaddiidha orderii qabu nama lafa nuu kaa'e jechuudha. Keessattuu bineensa irratti jechuudha. So Carlos Linnaeus kun taxonomic hierarchy kun inni lafa nuu kaa'e kun maal jedhama seeti? Maal jedhama seeti taxonomic hierarchy inni Carolus Linnaeus lafa nuu kaa'e kuni? Taxonomic hierarchy. So look, so in the case of taxonomic hierarchy, taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or increasing order. Look, taxonomic hierarchy jechuun adeemsa orgaanizimoota garaagaraa ittiin arreenji kun ittiin tartiibeessinu kan biological classification keessatti sirna ramaddii biolojii keessatti tartiiba decreasing order yookaan immoo kan xiqqaarraa hara guddatti yookaan guddaarraa hara xiqqaatti ittiin tartiibeessinu jechuudha. Tartiiba keessumaa maal jedhama? Taxonomic hierarchy jedhama jechuudha. So haala kanaan xiqqaarraa hara guddatti guddaarraa hara xiqqaatti ittiin tartiibessina. Tartiiba kun tartiiba Carolus Linnaeus lafa nuu kaa'e jechuudha. Saayinsistiin beekamaan abbaa taxonomii ta'e kun jechuudha. So in the Linnaean classification, sirna ramaddii Linnaean keessatti Linnaean classification keessatti jechuudha. All organisms are placed in ranked hierarchy. Tokkoon orgaanizimoota ranked hierarchy keessatti ta'a jechuudha. Raankii yookaan immoo tartiiba sadarkaa qabu jechuudha. Sadarkaadhaan kaa'amu keessatti kan ramadamu ta'uu isaati jechuudha. So the kingdom is ranked the highest followed by phylum. Look, sirna akka sirna agartee tartiiba ramaddii Linnaeusitti mootummaan jechuudha. Kingdom mootummaan highest ranked isa guddaadha jechuudha. Hundarra yookaan immoo caaseffama tartiiba jiru hundarra mootummaan kingdamiin kun hundarra guddaa ta'uu isaati kan lafa nuu kaa'e. Akkasumas faayilamiin itti aana. Faayilamiin yookaan diviizhinii itti aana egaa. Akkasumas kilaasiin itti aana. Akkasumas orderiin itti aana. Akkasumas faamiliin itti aana. Akkasumas jiinasiin itti aana. Akkasumas dhumarratti maaltu itti aana? Ispiishiis fayyadamu kun immoo kan dhumaati jechuudha. So kana jechuudha tartiibni taxonomic hierarchy nuti jennu kana jechuudha. Mootummaarraa kara faayilamootaa, faayilamiirraa kara kilaasirraa kara orderirraa kara faamiliirraa kara jiinasiirraa kara ispeeshiis jechuudha. So from kingdom to species jechuudha. Guddarraa kara xiqqaatti gadoo tartiibeessine jechuudha. So tartiibni kun each rank in a taxonomic hierarchy is termed as taxon.
tartiibni taksonomii keessatti nu jiru nuti tartiibessinu hundi maal jedhama taksoon jedhama jechuudha. Yookaan immoo karaa biraa karaa biraatti karaa yeroo heddummaatu taksaa jedhama jechuudha. Taksaa jechuudha. So Linears develop two kingdom system of classification. Linears kun gaa tartiiba yookaan immoo sirna ramaddii kan sirna mootummaa lamaa kana lafa nuu kaa'e jechuudha yeroo jalqabaatii fi he classified all living organisms under kingdom Plante and Animalia. Mootummoota lubbu qabeeyyii kana hunda mootummaa biqilootaa fi mootummaa bineensotaa jedhee nuu ramade jechuudha. So that include all plant and animals. Tokko tokko bineensotaa fi tokko biqiloota hunda kan hammatu jechuudha mootummoonni lamaan kuni respectively tartiibaan jechuun kan kaa'amu kingdom animaaliyaa yoo dubbatu yookiin kingdom pilaantii kana jechuudha tartiiba yeroo dubbatu kana jechuudha. Mootummoota lamaan kana uume jechuudha. This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic. Maal seete? Siistemii lamaan inni lafa nuu kaa'e tartiibni inni sirni inni lafa nuu kaa'e kun gartee orgaanizimii kun garee eukaryotiiti moo garee prokaryotiiti addan baasu jechuudha. Akkasumas unicellular ta'uu isaatii fi multicellular ta'uu isaa addan baasu jechuudha. Asirratti kan keessatti jechuudha sirna ramaddii mootummaa lamaa kan linears lafa nuu kaa'e kan keessatti orgaanizimoota karaa eukaryotikii fi karaa prokaryotikiitiin addan ramadamu akkasumas unicellular fi multicellular hin jedhamu jechuudha. Akkuma waliigalatti waan biqiloota ta'e hunda ijjala ramada mootummaan biqiloota akkasumas mootummaan bineensota waan bineensota ta'e hunda jalatti ramada jechuudha. Seela qeenxeedha, seelii baay'eedha yookaan immoo seeliin isaa prokaryotiidha yookaan seeliin isaa eukaryotiidha addan baasu jechuudha. So akkasumas and photosynthetic green algae and non photosynthetic fungi jedhee addanuu baasu jechuudha. So kan hunda kan addanuu baasu sirni ramaddii mootummaa lamaa kan linears lafa nuu kaa'e jechuudha. Kuni as the broadest level biologists divide the diversity of life into three domains. Dhumarratti egaa biologistoonni lubbu qabeeyyii diverse taate jechuudha garaagaraa tana doomeenii sadii jalatti nuu ramade jechuudha. The first one is bacterial domains, archaea domains, and eukarya domains. Domainoota sadeen kanaan lafa nuu kaa'e jechuudha saayintistoonni dhumarratti jechuudha biologistoonni doomeenii bakteeriyaa, doomeenii arkeeyaa fi doomeenii eukaryaa jedhamee bakka adeemsanatti itti qoodame jechuudha. So domain is the rank above kingdom. Raankii mootummaa olii jechuudha doomeeniin akka sirnaa kana keessatti jechuudha. Domeeniin egaa mootummaa caalaa jechuudha kingdamii kana ni caala. Every organism on the earth belong to one of the three domains. Tokko lubbu qabeeyyii addunyaa kana jiraatu miseensadeen kana keessaa tokko ta'u jechuudha. Yookaan miseensi bakteeriyaa yookaan miseensi archaea yookaan miseensa eukaryaa bakka lamaan kana bakka sadeen kanatti lubbu qabeeyyii addunyaa kanarraa guutuun siidha akkaataa caaseffama seelii isaanii kanarratti hundaa'u jechuudha. So the first two domains mootummoonni archaea fi bakteeriyaa fi archaeadhaatti ta'uu jechuu isaati. Bacteria and archaea identify two very different groups of organisms that have prokaryotic cell. Look, mootummoonni bakteeriyaa fi archaea kun doomeenonni archaea bakteeriyaa kun kan isaan himan orgaanizimoota gosa garaagaraa kan garuu prokaryotic cellii qaban kan refer godhan yookaan kan himan ta'uu isaati jechuudha kan bakka bu'u ta'uu isaati. Relatively small and simple cells that are lack nucleus and other components. So garee prokaryotic cellii kan keessattuu nucleusii dhugaa hin qabnee fi akkasumas membrane bounded organelles kan hin qabne jechuudha.
garee pirookaraatik seelii kuni garee bakteeriyoota atichuu kana amma asirratti dubbataa jirru jechuudha. So archaea are prokaryotic as their cells have no nucleus. Archaeaanis akkasumas nucleusii hin qabaatu. Membrane bounded organelles hin qabatu. Organelles yookaan caasaa seelii kan membrane seeliidhaan haguugame hin qabatu archaeaanis. So their range is size is similar to that of bacteria. Gartee hammi yookaan immoo saayiziin isaa jechuudha. Akkuma bakteeriyaa jechuudha baay'ee xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. Many archaea inhabit extreme environment. Bacteria are prokaryotic as their cells have no nucleus. Tokkuma gareen archaeaatii fi gareen bakteeriyaati jechuudha. So they are all small organisms. Archaea fi bakteeriyaa kana isaan hundinuu orgaanizimii baay'ee xiqqaadha. Garuu maal guddoodha? Jarri kun vaayirasirra gurguddoodha jarri kun. Jarri kun vaayirasirra gurguddaa ta'uu isaati jechuudha asirratti kan nuyi himu. And the smallest single celled eukaryote. Kana jechuudha. So vaayirasirra baay'ee jarri kun guddaa ta'uu isaanii akkasumas single celled eukaryotika kan ta'uu isaati. The major difference isaanii maal garaagarummaa isaanii jechuudha kuni. So kun hundinuu garee kan himachuudha. So of bacteria archaea include the chemical composition of cell and the wall and the cell membrane. Cell membrane the use of chlorophyll for photosynthesis by bacteria but not by archaea. Chlorophyll fayyadamachuu bakteeriyaa bakka takka takkatti garuu archaeaan hin fayyadamachuu. Garaagarummaa isaanii damma. Methane generation. So methane generation karaa archaeaatiin and sensitivity to some antibiotics. Antibioticsiidhaaf ni miireeffata jechuudha. Antibioticsii garaagaraa kan archaeaan gartee hin raawwanne hunda kan raawwatu jechuudha. Bakteeriyaan kuni methane generation yookaan immoo methane kana jechuudha karaa baayoogaasiitiin methane oomishati. Baayoogaasiin kun immoo karaa elektirikatti nu jijjiirame akka madda elektirikaa nu taasisu baayoogaasii keessatti jechuudha. Akkasumas antibiyootiksii garaagaraa bakteeriyaan seensa godha yookaan immoo ni miireeffata irraa dhoowwuudhaaf mokkora jechuudha. So eukaryotic have relatively large and complex cell. Eukaryotic jechuun maal seelii nuukilasii dhugaa qabu jechuudha. Seelii nuukilasii dhugaa qabu kan wanni ta'u jechuudha. Kan isaa bakteeriyaa guddaa ta'e jechuudha. So eukaryote have relatively large and complex cell that contain a nucleus. Nuukilasii fi caasaa seelii kan cell membrane haguugame kan qabu jechuudha. They are grouped into the domain nuclei. Eukaryotic seeliin kuni maal jalatti ramadama? Domain nuclei kana jalatti ramadama jechuudha. The domain nuclei include groups such as protista, fungi, plants, and animals. Domain nuclei kuni maal hammata? Mootummoota akka prootistaadha kana, kan akka fangasii, kan akka mootummaa biqilootaa, fi kan akka mootummaa bineensotaa kana hammataa jechuudha. Domainiin nucleiidha kuni. So have a great diversity of forms. Gosa garaagaraa sanyii gosa garaagaraatu jira jechuudha. Nucleiin kuni. There are unicellular, colonial, and multicellular organisms. Gareen nucleiidha kuni garee seelqeenxeetu jira. Akkasumas garee koloneeffattootaatu jira. Akkasumas garee seelii baay'eetu jira jechuudha. So
look as jalatti jechuudha garaagarummaa isin attention kana jalatti maaltu mul'ataa jira archaa garaagarummaa isaa archaa as jala kaa'etti bakteeriyaa as jala kaa'ee yuukiriyaa as jala kaa'ee jechuudha salphumatti lafa isin fakkaachuu kutaamni look asirratti cells with no membrane bound organelles cells with no nucleus okay DNA exists as a circular chromosome no DNA exists as a circular chromosome look asirratti tokko hin jiru asirratti ribosomes are similar to bacteria as jalatti no membrane bound organelles are present ribosomes are similar to archaea similar to bacteria similar to archaea yeroo kun tokko wal fakkaataa sirriitti ilaala cell wall does not contain peptidoglycans cell wall contains peptidoglycans garaagarummaa isaanii kana agartee asirratti cell walliin archaadha peptidoglycans hin qabu jechuudha peptidoglycans kan hin qabu asirratti immoo peptidoglycans qabaatu kan bakteeriyaadha cell divide by binary fission celliin archaadha binary fission wal hora cells divide by binary fission asirratti wal fakkeenya isaanii agartanii wal fakkeenyaaf wal fakkaatu jechuudha karaa wal hormaataatiin wal fakkaatu archaa fi bakteeriyaa so are unicellular colonial asirratti they are unicellular and colonial tokkumaatu yeroo kun kanaa wal fakkaatu jechuudha wani garaagarummaa isaan qaban peptidoglycan qofa jechuu kan isaan adda ta'anii jechuudha isaan adda ta'anii kana jechuu qofa isaan kana lama kana waan kana hin ta'in jechuudha archaa fi bakteeriyaan wal fakkaataadha jechuudha akkaataan karaakterii yookaan caasaa isaanii so cells with a nucleus amma garee yuukiraati garaagarummaa yuukiraan kun jara lamaan kana irraa adda ta'e asirratti jalatti isin kaa'aa jechuudha cells with nucleus nucleusii dhugaa qabachuu seeliin isaanii seeliin yuukiraadha jechuudha membrane bound organelles yookaan immoo gosa membrane kan gosa organelles kan membraneedhaan haguugamee argamu kan qabu ta'uu isaa jechuudha DNA is a nucleus arranged in a linear chromosome DNA nucleus keessa jiru linear chromosomii intirraa keessatti kan argamu ta'uu isaa jechuudha histone protein wajji jechuudha histone protein wajji asitti immoo peptidoglycan qabachuu peptidoglycan qabachuudha keessaa kan bakteeriyaa fi archaanii kun immoo histone protein wajji qabachuudha ribosomes are different from both bacteria and archaea ribosomiin garee yuukiraadhaa keessatti argamu ribosomii garee bakteeriyaatii fi garee archaa keessatti argamu adda jechuudha there are unicellular colonial and multicellular organism garee yuukiraadhaa kuni garee orgaanota keessaa qabaata akkasumas garee orgaanota seelii baay'eetii keessaa qabaata jechuudha cell division is by mitosis akkaataan seeramiinsi seelii qaama yuukiraadhaa jechuudha bineensa yuukiraadhaa kun karaa mitosiitiin gaggeeffama jechuudha so mitosis jechuun adeemsa hirama seelii qaamaa jechuudha somatic cell seeliin qaamaa akkaataa itti wal horee seelii inni duloomu seelii haaraa itti bakka gochuu karaa seelii mitosiidhaan bakka bu'amaa jechuudha kana wal hormaan seelii garee yuukiraadhaa kuni akkasumas many different ways of reproducing sexually asexually and sexually akkasumas garee yuukiraadhaa kun karaa wal hormaata biraatiin karaa wal hormaata saala maleetii fi karaa wal hormaata saalaatiin kan waluu danda'u jechuudha gareen bineensa kun jechuudha so haala kanaan garaagarummaa isaanii nuufaayaa kan jiru ta'uu isaati akkasumas kun taksonomii kaataagorii asirratti caasaan kun amma keenyidam irraa keenyidamiin guddaadha faalamin itti aana kilaasiin akkasumas itti aanti order itti aana faamilii order jiines dhumarratti ispeeshiisiidha jechuudha so xiyyaan akkatti walitti deemu kun xiqqarraa kara guddoorraa kara xiqqaate guddoorraa kara xiqqaa agarsiisa jechuudha so keenyidam jalatti egaa fakkeenyaaf animaaliyaa fudhanna animaaliyaa mootummaan animaaliyaa kun yookaan mootummaan bineensaa kun
Mootummaa bineensaa kun egaa bineensa hedduu of jalatti hammata jechuudha. Akkasumas egaa karaa faalamee dhufnee kordaataa dhufne akka fakkeenyaaf gaafa ilma namaati jechuudha. Fakkeenya mootummaa ramaddii ilma namaa ilaalaa jirra. Kordaataadha. Karaa faalameetiin karaa kilaasiin immoo amaammaaliyaadha. Hoosiftoota. Hoosiftoota jala ramadamna. Akkasumas karaa ordereetiin immoo piraameetii jala ramadamna. Piraameetii jala ramadamna. Akkasumas karaa faamiliitiin immoo hoominidaayii jalatti ramadamna. Akkasumas karaa jiinasiitiin maal jalatti ramadamna? Hoomoo jalatti yoo ramadamnu. Karaa ispeeshii yookaan karaa sanyiitiin maal jalatti ramadamna? Hoomoo saapeensiidha jechuudha. Hoomoo saapeensi hoomoodha jechuudha. Hoomoo saapeensiidha jechuudha. Bipedal and higher intelligence. Kanaan beekama jechuudha. So egaa hoomoo saapeensi jechuun egaa maqaa saayinsaa dhala namaati jechuudha. Maqaa saayinsaa dhala namaati. Hoomoon maqaa jiinasii yoo ta'u, saapeensiin immoo maqaa ispeeshiisii miti jechuudha. So haala kanaan ramaddiin orgaanizimoota kamiiyyuu haala kanaan lafa teessu lafa kaa'annee kan ramannu jechuudha. Okay. 1.2.3 relevance of biology classification kan jedhu kana ilaalla jechuudha. What are the relevance of biological classification? So biological classification with relevance kan taate kan yeroo ammaa taate maal jechuusaati? The application of classification are manifold. Identification of harmful and beneficial organisms, reduce energy and time to study organisms. So egaa akkaataan application yookaan immoo sirna ramaddiidhaa kun yeroo yerootti kan jijjiirama yookaan immoo wanti ta'a deemu keessattuu wantoota garaagaraa identify godhuudhaan wanta badaa yookaan immoo wanta nama hedduu nama fayyadu identify godhumaa kan deemu ta'uu isaati. So maaliif gaa hundi kan lafa taa'eef reduce energy and time humnaa fi yeroo qusachuudhaaf orgaanizimii qo'achuudhaaf humnaa fi yeroo qusachuudhaaf akka nu fayyadu kana ta'a. Maaliif classification yoo lafa buute beekumsi classification yoo lafa buute yeroo fi humna nu qusata jechuudha. And help us understand the relationship between organisms. Akkasumas garitti ramaddiin kun sirni waan beekumsi ramaddiidhaa kun akka nuti orgaanizimoota walitti dhufeenya orgaanizimoota adda baafan kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. So classification gives biologists a framework that allows them to study the relationship between organisms. Sirni ramaddiidhaa kun saayintistoota yookaan baayolojistoota maaliif isa fayyada? Akka walitti dhufeenya orgaanizimoota tokko ittiin qorannu yookaan immoo ittiin adda baafannu kan nu godhu jechuudha. For example, this framework allows biologists to study the relationship between birds and dinosaurs. Walitti dhufeenya gartee garaagarummaa yookaan walitti dhufeenya bardii fi simbirrootaa fi daayinosaarsiidha akka saayintistoonni qo'atanii yookaan adda baasanii lafa yookaan kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Biologists have found that the bones of some dinosaurs have large internal space. Lafeeleen dinoosaarii keessatti argamtu internal yookaan immoo adda fageenyi keessoo isiidha adda baay'ee bal'aa ta'uusaa kan identify nu godhan jechuudha. So do the bones of bird. Akkasumas lafeen bardiifis akkasuma wal fakkaatudha jechuudha kan dinosaursiitiin jechuudha. Because of this finding argannoo kanarraa kan ka'e some biologists believe that dinosaurs are more closely related to birds than the reptiles. Argannoo irraa kan ka'e argannoo waa'ee lafee shimbirootii fi lafee dinoosaarsii wal fakkaachuu irraa kan ka'e baayolojistoonni dinoosaarsii kana karaa reptaayilotaa osoo hin taane karaa shimbirrootaa gamana harkisu jechuudha. Maaliif shimbirrootaan iddoo wal fakkaatti jedhanii reptaayilota irraa isiin silaa garee reptaayilotaati garuu reptaayilota irra isiin garee shimbirrootaa kana jalatti asoo harkifamtee asoo harkisuu yaadu jechuudha baayolojistoonni jechuudha. So
Kana jechuudha akkaataan qo'annaa lubbu qabeeyyiidha haala kanaan hedduu nama fayyada walitti dhugaasota walitti fiduudhaaf. So taxonomy can also be a useful tool for scientists who work in such areas of agriculture, forestry, medicine. Taxonomy can also help the economy. Look, taxonomy fiildilee baay'ee barbaachisaa ta'e kan saayintistoonni dameelee akka qonnaa agirikaalchara keessatti ittiin fayyadaman kan akka foorestirii eegumsa yookaan immoo kunuunsa bosonaa akkasumas karaa meedisinii damee fayyaa kan qorichoota garaagaraa ittiin mul'isu kan hundi beekumsa taksonomii kanaan fayyadamu ta'uu isaati. Akkasumas taksonomiin ikoonoomii biyya takkaa yookaan dinagdee biyya takkaa akka inni guddatu kan taasisu ta'uu isaati. For example fakkeenyaaf taxonomist can discover new source of lumber, food, medicine, energy. So taxonomistoonni wantoota haaraa madda nyaataa ni uumanii akkasumas qorichoota garaagaraa ni argatu akkasumas wantoota gosa garaagaraa enerjii garaagaraa anniisaa garaagaraa keessatti addunyaa guutuu fayyadu kan argatu ta'uu isaati. Kun immoo deebi'ee maal fayyada? Dinagdee biyya takkaa yookaan dinagdee nama tokkoo kan fooyyessu kan guddisu ta'uu isaati. For example, taxonomists might know that a certain species of trees contain chemicals that make food disinfectants. Taxonomistoonni maal argatanii sanyiileen mukkeenii tokko keemikaala akka gartee disinfektantii nama fayyadu disinfektantii hiikumaa seete keemikaala mukkeen irraa argamu kan farra gartee farra maayikirooorgaazimoota kan ta'an kan argatan jechuudha. Fakkeenyaaf shifarraa mooringaa yookaan mooringaa ni fudhachuu dandeenya. Mooringaa istarnoopoopeetaalee akka jedhamu kan jechuudha maqaa saayinsaa isaati. Kan akka mukuun shifarraa jedhamu kun yookaan mooringaa jedhamu kun dawaadhaaf hedduu haala dawaa dhukkuboota garaagaraati jechuudha. Kan ammas haa ta'u kan bineensaa yookaan kan horii beeylatoota keenya garaagaraa kana yeroo cabeenee obaafne dhibee garaagaraa dhabnuu godha jechuudha. Akka disinfektantiitti nama fayyada jechuudha meeshaalee garaagaraa qulqulleessuudhaaf mana qulqulleessuudhaaf kan kana hundaaf kan fayyadu ta'uu isaati jechuudha. Haala kanaan argannoo isaanii immoo addunyaa guutuu fayyadee jechuudha. It is possible that a closely related plant species could have the same useful substance. Maal seete sanyiilee biqilootaa kana baay'ee walitti dhufoo ta'e kan baay'ee wal fakkaatoo ta'e faayidaa wal fakkaataa yookaan immoo keemikaala isaan keessa jiru kan wal fakkaatu kan faayidaa nu qabu kan wal fakkaatu qaba jechuudha. So instead of having one source of chemical there may be two or more source. Keemikaala gartee tokko qofa osoo hin taane keemikaala gosa hedduu yookaan lamaa fi lamaa ol kan bu'aa nu qabu irraa argachuu keenya jechuudha. So okay, this is enough for our today's lesson. Until next lesson, goodbye.